keessi fi obboleewwan keessi barbaadan jennaan Yesuus Kiristoos afaan isaatiin dubbateedha. Kanatti fakkeeffachuu osoo hin taane Yesuus sa'aatii kanatti yeroo kanatti Waaqayyo Waaqa jiraata. Isa mirga abbaa taa'ee faradaa jiruudha. Maaliif jettee naan jedhi Yesuus kan biyya lafaa dhufee osoo Waaqa of godhee biyya lafaa dhufee silumaayyuu oliyyuu gadi hin bu'u ture. Garuu fakkeenya godhatee fakkeenya ilma namaatiin foon uffatee gidiraa biyya lafaa baatee garafamee beela'ee waggaa 33 ji'a 3 luka qullaa deemee barsiisee fakkeenya meeqa ta'eeti miti kan karaa fannootti ol deemee du'ee guyyaa 3 boolla keessa bulee injifatee immoo ka'e mo'atee ka'e immoo qaqqabaana ilaalaa kuni harka kooti waa tokko hin taane inni kun anuma jedhee karaa samitti ol ba'e kuni sin moromni ani Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti dhufuun foon uffatee nama ta'ee dhufeera garuu immoo kabajaa jaalala keenyaaf jecha kabajaa isaa buusee malee Yesuus nama ta'ee dhufe malee Waaqa ta'ee dhufe abada sin jennaan si shakkin sin moromnes garuu Waaqa ta'ee hin dhufne Yesuus nama ta'ee dhufe maaliif silumas osoo Waaqa ta'ee dhufeeyyuu achuu gadi hin bu'u ture si galee Waaqummaa isaa agarsiisuuf ta'e achumaayyuu hin dhufu ture. Okay, inni garafamee reebamee fannifame sun Waaqa moo nama jettaate? Inni suni ilma yookaan foon uffatee nama ta'ee Yesuus Kiristoos yeroo sanitti. Yesuus nama ta'ee malee Waaqa ta'ee miti kan biyya lafaa dhufeen. Okay, maali yeroo kam Waaqa ta'a akkas taanaan okay walii galaa deemna bareedaadha. Yeroo namaa sana obbolaa keessanii obboleessa keessanii miti. Yeroo karaa biyya lafaa dhufetti foon uffatee nyaatee dhuge bazaawweessaa gaggallee cubbuu addaan qabu garuu abbaan malee dhalatee. Okay, garuu obboleessa keessanii yeroo sana miti? Waalaikum salaam wa rahmatullah. Noor. Yeroo sanitti nama ta'ee dhufeedha malee obboleessa keenya ta'ee dhufe hin jenneen nama ta'ee kan dhufe biyya lafaa fayyisuufi. Okay, yeroo san yeroo dhufe sanatti obboleessa isiniis hin ta'amu hin ta'u? Mana xiyyaaqee nu abdii. Shaayee irra sii darba. Yeroo sana foon uffatee dhufe nama ta'ee dhufe hin jedhe malee obboleessa keenya ta'ee dhufe hin jenne. Garuu immoo fakkeenya itti fakkeeffachuu ni dandeessu. Maaliif sababa inni obboleewwan keessan jedhee fi itti fakkeeffachuu hin dandeessan. Garuu immoo inni kan dhufe Yesuus kun jalqabumatti dhaggeeffadha abdii wanti waliigaluu qabnu. Yesuus kun jalqaba abbaatu ture. Abbaa fi sagaleen wal keessa turan yookaan wal bira turan. Sagalee kanarratti Waaqayyoon biyya lafaa fayyisuuf jecha fooniin dubree maaramiirra hafuura buufachuudhaan ergama Gabri'eelitti ergee akka isheen ulfooftu taasise. Kan hin beekta jechuun eenyumtu nama wallaalee jiru. Erga taasisee booda Yesuus Kiristoosis hin ulfoofte dubree maaramiin. Sagalgalummaa tokko malee jechuudha. Hin ulfooftee hin deechee. Kanas Kiristoos jedhii moggaasii yookaan Amaanu'eel jedhii moggaasii jedhee Waaqayyoon akkasumatti itti dubbatee dubree maaramiitti. Kiristoos jechuun masicha jechuudha. Masicha abdachiifame. Masii jechuun immoo Waaqayyo jiraata jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos foon uffatee dhufe. Sagalee irra foon uffatame. Abbaan garuu gubbaarra jira. Sagalichi immoo foon uffate ilmaaf aboo kenne. Ilmi kunis akkas jedhe dubbate. Eenyu illeen yoo anatti amanuudhaa baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jedhe. Eenyu illee waan an hojjedhu kana yoo anaaf dhugaa bahuu baate yoo anaan nagane jedhe bazaawii eeggeeffadha laa sallamtoonni jalartan jechuudha warri Yesuus Kiristoos hin gattan. Namni ana nagate namni abbaa koo anis gaafa dhumaa abbaa koo duratti isaan nan ganaa jedhe. Jechuun no waan jedhu naasee nama tokko miti namni Yesuus kan gate warruma Yesuus gateetu musliima ta'aa miti reema Yesuus gatte bara islaama namni ta'e Yesuus Kiristoos Waaqa miti gaafa jennee harka ol fuunu Waaqa dogongorte Yesuusitti namantaati Yesuus nama ta'ee dhufe malee amma garuu bakki inni jiraatu abbaa bira jiraata. Abbaan firdii isaadha. Ragaa sii kennu abbaan firdii sittis sittis sinkaanni bara harma hodhuu sinkaanni bara
isin kaanni bar hodheera yaa hodhu yoo hodhes saayummoo Yesuus Kiristoos waggaa 6 mana qulqullummaa galee waggaa 6 mana qulqullummaa galee sittan hima. Nama ta'ee dhufe sin jedhe bara waaqa ta'ee dhufe sin jenne fidas ragaa bakka Yesuus ani waaqa ta'ee dhufe jedhe. Sagaleen maal ta'e joon jiru sagaleen ani numa kiristaana miti. Yesuus waaqa ta'ee dhalate gaafa sin jedhe ani kiristaana miti. Yesuus nama ta'ee dhalate. Waaqa guutuu miti Yesuus. Waaqa guutuu miti Yesuus. Waaqa guutuu nama guutuu. Kanaaf waaqa guutuu darmoodhaa ture. Waaqni guutuun gubbaarra ture bar inni abbaadha. Yesuus waaqa guutuu nama guutuu miti mucaa maal taate? Waaqa guutuudhas nama guutuudhas hin jechaan jira. Waaqa guutuu harmoo biyya lafaatti kan dhufe nama guutuudha. Waaqa guutuu miti. No dogoggorteerti laal sagalee waaqalleen dogoggorsiisin macaafaleen dogoggorsiisin. Yeroo biyya lafaa jiru qoy yeroo biyya lafaa jiru waaqa miti. Nama arrabsuun cubbuu miti ammasin siifuu ati dhiiramoo dhalaadha. La ilaha illallah. Kana laal waan biraan beektan nama kana malee lachui min chikra. Dubbiin gara kooti cimnaan achitti gad dabarte abdii deebitee. Wallahi ni warra komantii kaase nan tuffadha ba warra komantii kan laale ani alim bahu. Abdii. Bazaawee namallee arrabsuun jaaladhu. Qoy abdii maal ta'e? Abdii waan nu jala ta'e qoy. Abdiin mutii qabate dhiisi. Abdiin jana ta'a. Keessa badee deebi'e bar. Abdii deebi'i. Ani bari. Jirtaa? Maa inni joo maaliif na ariitanii? Eessatti deebitee? Nagaa ubar sagalee ngaa kee. Maaliif akkana wal goona? Siif wati maarii warra koomentinatti baattaa rabbi si haa qajeelchu. Wayne Abdi wallahi mataa koo raasinin ani warra garee shaada ustaazota garee shaada mataa kootirra ishii maaliif jennaani yoo wallaalles nu barsiisuuf asirratti dhamaatan malee nu jal'isuuf miti yoo mooyyuu kan isinitti iyyinus isinitti wajjin falmii goonu yoo kara keessanii dogongorame kara keenya sirreessinaadha malee wal balleessuuf miti hundumti keenya ani ustaazota ta'ee barattoota ta'ee darasoota ta'ee warri garee shaada mataa kootirra beekta Abdi ati garuu ammoo wanta wanta tibeeku qabdu warra komantii beektaa baay'ee wajjin turre Abdii ani warra komantii dantaan qabu garuu waan nama gaafii natti ta'e nan gaafadha. Irraa xiqqoo gadi buusi. Akkam. Baay'eedha jarri warri garee shaadaa kun mataarraan kaa'ate. Ilwaatu. Laa jaalala barsi jammarnu Yesuus jaalala bara. Mee Abdii ani gaaf tokko garee kana jaatu waan barbaadu yoo nama guyyaa tokko komantii nama arrabsee hin beeku nama sin arrabsu. Dhufanii meeshiin irratti godhanii Yesuusin arrabsu ergamaa keessan arrabsee hin beeku hin arrabsus garuu maaliifi namni ofumaaf qallalcha komantiin namarratti hin maxxanu cubbuun kan mataa abbaati. Akkana. Isiniin kabajaa isiniin jaaladhaan warra na arrabsullee nan kabajaa nan jaaladhaa. Wanta gaafii ta'e gaafachuun nan danda'a. Manni mana Abdii Muuzatii. Warri komantii immoo haa cafaranii maal nagarsiisan. Isaanii bari ammeenyaa fi jedhati jaalalummaa fi malee ammeenyaa fi. Ani koo sumee jechuudha Abdii sumee jechuudha wallahi sumee namni tokko biyya keenya keessaa ani addunyaa kanarraa hiriyyaas ta'ee firas ta'ee namni haga sumee jaaladhu hin jiru ishiinis nama haga koo jaalattu hin jirtu jechuudha. Bazaawe jechuudha garuu gaafa namni muluun irratti duulansan ani guyyaa tokko ishiis bakka duraanis dhabee hin beeku nan jaaladha nan kabaja miknaatum amantaan kan abbaati maafan ishii arrabsa maafan ishii tuqa so ishiinis akkuma isaanii warri komantii jechuudha amantiin kan abbaati wal arrabsinaa obboloota koshii yoo amantiin keenya adda ta'e nuti wal jaalachuun waanuma zoroodha. Akkana bagattiin tebbo akkana ani kan jedhu. Kaatariin jira. Eessa geenyerra dhageenya narraan fadde. Iddoodhaan konnekshinii narraa badee ture. Bakka hafuuraan qabdu silaa jikeechaan badula iddoo hafuura qulqulluu sirra jiraate. Hafuurri deemaa dhufa badee yeroo gariin bada yeroo gariin deebi'a amaluma isaati. Ustaaz yoo jiraatan isin dubbadha akkasitti. Waa'ee Yesuus Kiristoosii
waaqa ta'ee gizee waaqa ta'ee du'e itti nagaafachaa turte. Akkana gobas. Dhugdhugee. Waaqa ta'ee du'e dhis gaafadheen. Eeyyeen. Eshi. Yesuus waaqa ta'ee miti kan du'e. Waaqayyo miti. Eshi. Yesuus nama ta'eeti. Okay, gaafa dhalatus nama ta'ee dhalateemi? Gaafa dhalatus nama ta'ee foon uffatee dhalate. Okay, Yesuus waaqa sofiin hin jenne. Okay, gaafa lafarra jiraachaa ture illee waaqa namuma ta'ee jiraachaa ture. Gaafa du'us namumatu du'e miti? Foon uffatee du'e. Okay, gaafa ka'us namuma ka'eemi awwaala? Gaafa ka'u naa. Okay, qoy nan dhufa. Almaazitti fufi. Almaaz? Mucattii hafuuran qabne kana asosiisuun xuruudhaare. Almaaz hafuuran qabdu bara ijoollee kadhatarra jirti booda kana. Soomiif tsalootii gootee waaqayyoon kadhachaa jirti. Homaan didi hafuurri. Waaqayyo siif kennu malee. Almaaz? Akkam jirtu? Nagumaa? Nagaa akkam nagaa keessanii? Fayyumaa siin? Fayyaa galata waaqayyo nagaa keessanii siin? Nagaa jirra maal sitti qabamneerra immoo maal inni eebbiftuu baguma keessa dutteellee? Dhugaa barreesse koomentii barreessaan ture barreesse hin agarre malee baga geessa hundi keessanuu warri musliimotaa. Baga itti siin ga'e garuu hiika isaan beeku beektanii? Hiika maalii? Baga itti siin ga'e jechuudhaaf garuu waan isin oomtaniif illee hin beeku garuu baga itti siin ga'e. Aha, hiika baga itti siin ga'e wallaalte? No, waan isin oomtaniif. Wanni soomnuuf waaqayyoof ka wanni biraa maaltu jira ree? Mashee moo'ii namaa soomnaare? Jechuun ragaa qabdu mee tsooma ramadaa tsooma isiniin jedhee kan isin abboome allaan. Abdi akka waaqayyo seetan nyaata nu dhawwani. Almaaz akka mireeti? Akkaan. Amma gara biraan deemee haa ta'u amma gaaffii sin gaafadhe nagaa galata waaqayyo nagaadha. Ishoo baga nagaa. Ayyee baga geessan. Maali amee jechuun jiru yaajoo? Wanti jirin kutee ameen. Walumaan baga geenye gidduudhaan eemdatti kuteetti fakkaata. Ameen lammaffaa dabaladhu kaatis. Okay, ishi. Ameen jedheera lammaffaa sadaffaa yuunuman jedha. Gaaffii ati na gaafatte sii deebisan shaadha tole. Ayyee ragaa qabdu fakkeenyaaf tsooma kan isin jedhe tokkoffaan waan isin gaafadhu qaba. Isa kana sii deebisan shaadha. Qoy rakkoon qabu booda na deesta. Ji'a Ramadaa kana keessa seexanii hidhamti jechuun dhagee garuu. Hin dubbisnee an dhage. Sirriidha dhugaadha. Qoy ji'a 11 muluu Allah isinitti galakkiseetu ji'a tokko bichaa isinirraa hidhe. Kan Ramadaanaa sii deebiseen ka'uuree rakkoon qabu hunda isaayyuu sii deebisa. Ayyee akka rakkoon qabu. Deebisaa sun. Ragaa naa deebisaa. Abshiri. Ragaadhaan sii deebisa. Suuraa Baqaraa bismillah lammaffaa ayata 183 irratti rabbiin akkas jedha. Yaa ayyuhal ladhiina aamanuu kutiba alaykumus siyaamu kamaa kutiba alal ladhiina min qablikum la'allakum tattaquun. Yaa warra rabbitti amantanii baatii Ramadaanaa soomuun isin irratti dirqama godhamee jira. Akkuma warra kanaan duraa irratti soomuun dirqama godhame isin irratti illee dirqama godhamee jira. Maaliif jennaan akka isin rabbii sodaattaniif jecha. Akkasumallee soomni kan isin irratti dirqama godhame kuni ayyaama maaduudaati. Guyyoowwan lakkaawamtuu taateef jedhee dabalataan immoo rabbii subhaanahu wa ta'ala bakkuma biraatitti suuraa Baqaraa kana keessatti jechuudha. Boqonnuma lammaffaa lakkoofsa bakkuma ammaa asitti aansee lakkoofsa 185 irratti shahru Ramadaan alladhii unzila fiihi al-Qur'aan hudan linnaas jedhee itti fufa. Baatiin Ramadaanaa jedhee akka nuti baatii Ramadaanaa soomnu
Rabbi subhanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti akkasittiin nu bayaan saasiin jechuu fi wanni si dhibee yoo jiraate itti fufi kan itti aanu immoo sii deebisa. Okay, garuu iddoo sana dubbisnee dhiifama ishee rakkoon qabu. Bakka mana keessa deemu. Inde deemnu abbaa jaalle. Eshi. Ayyee. Abdii dhaga'ama? Sirriitti dhaga'ama. Ayyee. Seexannoo akkamitti hidhamti? Eenyutti hidhama? Okay, seexanni akkamitti hidhamti? Eenyuttidha? Rabbiin ji'a 11 gad lakkisee ji'a tokko hidhee kan jedhu kuni shayxaanatti hidhamti jechuun shayxaana hundatti hidhamtuu miti hidhamtii miti kan rasuulli rabbiidha alayhi salaatu wasalaam nu himanii maradatu shayaaxiin gurguddoowwan isaaniiti yookaan ammoo alaafii isaaniiti kan hidhamu jechuudha. Baatii tokkoon kana kan hidhamuuf kanaaf maaliif ammoo hidhama jennaan kabaja baatii kanaatiif rabbiin subhaanahu wa ta'ala baatiin kun baatii kabajamtuu akka taate dabalataan baatiin kun baatii isa keessatti quraanni buufame akkasumallee baatii isa keessa alkan tokkittiin guyyaa waggaa baatiin kumni tokko caalu yookaan ammoo guyyoowwan baatii jechuun yookaan ammoo waggaa 80 wayitti kan dhiyaatu alkan tokkichaasaa keessa khayriin alkan tokko ati dalagde waggaa yoo xiqqaate waggootaan 80 ol siif lakka'amu hamtuu yoo hojjettes akkasuma jechuudha. Alaa kulli haaliin baatiin kun baatii kabajamaa waan ta'eef jecha sababa baatiin kun baatii kabajamaa ta'eef jecha Rabbi subhaanahu wa ta'ala kabaja baatii kanaatiif fi gurguddoowwan isaanii yookaan ammoo matootii isaanii Rabbi subhaanahu wa ta'ala ni hidhaa jechuudha. Yeroo kaanoo maaliif gad lakkifamaa kan jedhu shayxaanni durumaayyuu Rabbi subhaanahu wa ta'ala didaadha. Inni dide Rabbiini gaafa Rabbiin ajaja isatti dabarsu boonee of guddisee indahum dhaadateeyyuu gabrootaan kan keen jalleessa jedhee ba'e jechuudha. Kanaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala isaa fi warra isa jala deemeef illee waadaa galee jechuudha. Innis maali jennaan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan naasi ajma'iin. Yani mimman tabi'akaadha ayanni jechuudha. Nama si faana deemanii hundumaa si wajjiniin abiddatti hin guuta jedhee Rabbi subhaanahu wa ta'ala waadaa galee jechuudha. Kanaaf baatii kaawwanni gad lakkifamuu fi nama nafsiyyaa ofii mu'atee ajaja Rabbii fudhatuu fi nama nafsiyyaa ofii dadhabee shayxaana jala deemu Rabbi subhaanahu wa ta'ala gargar baasuu fi jechuudha. So waliigalatti isa kanaa fi baatii Ramadaanaa ammoo wanni hidhamuu fi kabajaa sharafun li haadhihi shahr baatii kabajamtuu kanaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Okay Abdii garuu xiqqoo ishee hin dhaggeeffanne isa jalqaba si gaafadhe irratti garuu xiqqoo gara biraan deemee rakkoon qabu. Allaatudha jettanii? Seexana guddaa maal jettan jechuudhaan dhagee garuu baay'een dhaggeeffanne dhugaa dhiifamu. Alaafii isaanii jechuudha yookaan ammoo matootii isaaniiti kan hidhamu. Inde seexanni hangafaaf qutusuu jira? Seexanni maa tokkichaare? Jechuun fakkeenyaaf daabiloosii fi seexana hangafa kan jedhamu jira garuu seexanni hangafaa fi eenyutu addaan baasee beeka? Seexanni hangafaa fi qutusuu kan jedhamu eenyu beeka? Okay, seexanaa fi daabiloos tokko akkasuma biratti? No, jechuun fakkii rakkoon qabu Abdii rakkoon qabu sadhiisii to'e seexanni hangafaa qutusuu hin jira. Seexanni sirraa fakkeenyaaf. Asii rakkoon qabu garuu akkuma isin biraatti iyyuu daabiloosii fi seexanni tokko? Hangafa seexanaati rakkoon qabu. Eewwa kalaas akka keessanitti illee. No. Keessan deebisi bakke. Anke daabiloos hidhameere. Isatti hidhame. Eessatti hidhe? Eessatti hidhe bakka barbaadetti hidha Rabbiin. Jechuun ragaa qabdu iddoo kanatti hidhee kan jedhu quraana irra fakkeenyaaf guyyaa akkasii sababa kanaafan guyyaa akkasii iddoo kanatti hidhee kan jedhu jira. Siraa qilleessa fakkeenyaaf seexan. Lakki bakka kanatti hidhame kan jedhu hin jiru kan hin agarre jechuun jiraachuu mala ani garuu bira hin geenye ani kanan si himu rasuulli rabbiidha alayhi salaatu wassalaam shayxaan akkasiin hidhamtu rasuulli rabbiidha alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessan nu himanii yoo barbaadde baasee si garsiisuu hin danda'an hadiisa san jechuudha. Indee Abdii fakkeenya iddoo kanatti hidhamee siiniif himne miti garuu.
Ani la inimne osoo hin taane ani hin agarre ani hin beeku bakka inni itti hidhame ani hin beeku sii galee himamuu danda'a ani waan hundan beeka jechuu miti sii galee ani ati galaa geessuu fi barbaadde moo akka bakka bu'aan isaa. Jechuun baruun barbaade kan fakkeenyaaf seexanni ni dhamaa jetta yeroo akkasii yeroo akkana yeroo ji'a akkana seexanni ni dhamaa jetta eessatti dha fakkeenyaaf lafa jalatti dha moo qilleensa keessatti dha moo maal keessatti dha fakkeenyaaf. Walla galaa geessuuf yoo barbaadde qabanii achitti si hambisu wayifan jedhee dhiise daraa keen gaggaafatin. Jechuun endee baruu barbaade abdii dhugaaf fakkeenyaaf seexanni dhamaa jetta. Akkamittidha ilmi namaa yeroo hidhamu fakkeenyaaf finyoodhaan hidhamaa allaanu maaliin hidhe fakkeenyaaf eessattidha bootaan isaa Macaafa kee keessallee akka seexanni hidhameen jira bar almaaz tarii maaliin hiitu. humna waaqayyoota ofirra ammayyuu fakkeenyaaf seexanni ammoo jirti fakkeenyaaf seexanni hin duune fakkeenyaaf hidhame kan jennu nuti humna waaqayyoota ammayyuu ofirraa hinaa jechuudha. Ofirraa hidhe jechuun ofirraa ni fadhaa jechuudha. Ofirraa ni fadha jedhi malee ofirraa hin jedhin kaa. Hidheenuma kan fakkeenya ofirraa ni fadhaa fi hidheen gochuma qaba. Na bira gahuu hin danda'u. Maaliin akka hiite nu himuu qabda kaa finyoo kamiin hiitee yoo hiita tajaajillee nu himuu qabda kana gaafatta taanaan itti. Kanaafuu ragaan hin jiru kan fakkeenyaaf ni hidhame jettanii iddoo kamitti hidhamee ragaan hin jiru. Alama macaafa kee keessaa baasee si garsiisa bara akka seexanni hidhamtu macaafa kee keessa illee hin jira. Peetroos hin keessatti. Akkasii miti kan nuyi fakkeenyaaf seexana yeroo ofirraa ifachuun kadhannee ofirraa hina nuti finyoodhaan himati. Lakki inni hidhame yeroo waggaa 1000 hidhameedha. Waggaa 1000 hidhameedha.